Babagas, Hadi, Adi Roma, Korsabari, Bulsabari, Orfovadu, Rajanagaya, Wasim Burduk, Yo Abye, Nagawat. Jirra jirtu barruu sirna gadaa itu kutaa tokkoffaa. Durirraa eegalee uummanni Oromoo kan ittiin of bulchaa ture sirna gadaa akka hayyoonni keenyaa fi qo'attoonni seenaa ragaa bahan. Sirni gadaa Oromoo kun hundee sirna dimokiraasii addunyaa akka ta'e hayyoonni addunyaa baay'een barreessaniiti jiran. Yeroo sanitti mootummaan Oromoo kan hundeeffamuun yaa'ii uummataa kan caffee gadaatiin. Yaa'iin kun waggaa 8 taa'ama. Bakki yaa'iin kun itti taa'amus kan heeraan murtaa'e cayaa odaa jalatti. Odaan Oromoon sirna kana jalatti gaggeeffattu odaalee shani. Isaanis odaa roobaa, odaa nabee, odaa bulluq, odaa bisilii fi odaa bultume. Odaalee shanan kana keessaa kan dura seerri jalatti tumamuu eegale odaa roobaa kan madda walaabuu baaletti kan argamu sani. Odaan roobaa kun jiddugala yaa'ii waggaa kan Oromoo hundaati. Akkuma Oromoonni biraa odaalee sirna jalatti gaggeeffatan qaban, Oromoonni ituutis odaa heerri Oromoo jalatti guutamee fi sirna gadaa ofii jalatti gaggeeffatan odaa bultum qaban. Odaan bultum odaalee shanan Oromoon qabdu keessaa dhalootaan quxisuu ta'us odaa heeraan hangafummaan kennamteefi. Odaan bultum teessumaan baha Oromiyaa itu handhuura carcaritti argama. Odaan kun fageenyaan kiiloomeetira 12 dhiyaatti magaalaa Baddeessarraa fagaatee argama. Sirna gadaa itu Oromoo itu jechuun hangafticha ilma Morowwaa Bareentooti. Oromoota baha Oromiyaa qubatan keessaa Oromoon itu isa tokko. Oromoonni baha Oromiyaa jiraatan kan akka Afranqalloo fi Anniyyaatis itutti marsanii waliin argaman. Oromoon itu kan afoolaan badhaadhe sirnaa fi heera qabu, kan qabeenya uumamaatiin badhaadhe. Oromoon itu Oromoota biroo biratti kan ittiin beekamtu gootummaa, hayyummaa, arjummaa, badhaadhummaa, hundeessitoota heeraatii fi buqqaa gootota ta'uudhaan beekaman. Akkasumas horsiisa loonii, gaalaa fi re'eetiin beekaman. Kana malees afoolota bifa walalootii fi hololootiin badhaate qabdi. Fakkeenyaaf heellee, helleemaa, dhiichisa, ragada, shawdoo, shaggooyyee, jeekara, dadisa, mirrisa, geerarsa, darasii, faaruu loonii, faaluu ijoollee kanneen biroo hedduudhaan beekaman. Fakkeenyaaf Oromoonni ituu mirga keessatti haala kanaan mirgee dhaamsa dabarfata. Asaboot gaaraan bade, mullu dareemaan bade, gammoojjiin hayaan bade, baddaa migiraan bade, labu somaaleen bade, huulloo amaaraan bade, carcar waaqa durii miti kaciicaa lammiitiyya gowwaa jaraatiin bade. Birbirsa qunnee taheeti weenniidhaan cabaa miti, karaa gooroo taheeti ni malaan badaa miti. Gowwaa humaan beeyne taheetiin galata badaa miti, yaaboo kunoo ijaa wallaalaa miti. Namsadi naman godhu sadi saahiban godhu guyyaa koraan nagana gowwaa saahiban godhu guyyaa lolaan nagana luyna saahiban godhu guyyaa kennaan nagana kunoo doyna saahiban godhu amma jarsadii fuullee walii qubate yaayyuu katti heeru argaa gowwaa garaan gubate gootan katti lolu argaa luyna garaan gubate arjaa katti kennu arga yaaboo kunoo doyna garaan gubate. Akkanaan jechuu beeka waan inaan jettu neega hogguu kun akkanatti mirge kunis shaggooyyee fi ragadaan quuqaa ofirraa buqqaasan. Raaree diidaniinni hadiida loosanii yaatan gaafa ijoollummaa mallaa dhadhoosanii. Hogguu kun atiijee hamma dhalii du'ee saftii awwaalanii dhukkubni hoosumaa natti wallaalanii. Hogguu kunis je kan biraatis hilfata dhaabbadhu carcar gaddaawwadhu fuula kee daawwiti na duraan dhaabbadhu. Gaala ittiin gayyaate dhuggeen ol dachaate morma kan kee jala kulkultaan hangaate jeeniti faaruu irraa walaggodha. Kan biraatis akkatti darasiidhaan ibsata. Akkoon diyyallee ni duute tanaayorra na feetu mana keenyallee ni jirti yaaboota ni ciifte nyaata feetu. Kunne diilalti diina wayaan sabbooqa tola gammoojjii koreen diina xumuroo qabeenyaa tola. Guyyaa roorroon jabaatte lammii qabeenyaa tola. Kana qofas miti kunis shoodoodhaan hoggaa dubbiin jabaatte dhaamsa dabarfata. Qoraasuman bobeessani dubbiin jirren odeessani akkanaan bishingaa dhukkee irraa kaasanii callaa jalaa baasan. Hundeeffamni sirna gadaa itu akka barreessitoonnii fi hayyoonni garaagaraa ragaa bahanitti eegala jaarraa 12ffaa keessa hoggaa ta'u hanga jaarraa 19ffaatti jiddugala diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo
ituu ta'uu fi iddoo kabaja heeraa kan Oromoo hundaa ta'ee tajaajila kennaa turuun ni yaadatama. Haa ta'uutii sirni gadaa kun dhiibbaalee garaagaraatiin addaan cituu fi yaaliin godhamaa turullee addaan cituu hin dandeenye. Gumiin gadaa bultum Tarraabaa Dooriin hoogganamtu jajjabduun goototaan guutamte waan jirtuuf addaan cituu hin dandeenye. Gootonni tiksanii ittisanii diina ofirraa faccisaa turan. Garuu bara 1870 booda onniituu waraana Minilikii waan cabeef sirni gadaa kun waggaa 100 oliif akka addaan citu tahee jira. Sadarkaalee sirna gadaa'itu akkuma Oromoonni biroo moggaasaa fi sadarkaa sirna gadaa qaban Oromoonituutis marsaalee sirna gadaa 10 qaba. Isaanis maxxarrii umrii dhaloota irraa hamma waggaa 8, ruubboon waggaa 8 irraa hamma 16, goobamni waggaa 17 irraa hamma 24, kuusaan waggaa 25 irraa hanga 32, raabaa dooriin 33 hamma 40, gadaan 41 hamma 48, yuuba duraa 49 hamma 56, yuuba lammeessoo 57 hamma 64, yuuba sadeessoo 65 hamma 72, gada moojii yookaan jaarsa 73 hamma 80ti. Bara gadaa moojii yookaan jaarsomaa kana keessatti taligaa jiruu keessaa waan ba'eef soorama yoo taate malee muree murteessuu humaa takka illee hin danda'u. Taayitaa ittiin qabu jechuudha. Bara gadaa Oromoo Ituu sirni gadaa Oromoo Ituu marsaalee gadaa 5 qaba. Isaanis horata, sabbaaqa, badhaadha, fadataa fi daraaraadha. Horata jechuun hiikkaan isaa hora bulaa jechuudha. Sabbaaqa jechuun hiikkaan isaa qabeenya dachaan horadhaa jechuudha. Badhaadha jechuun hiikkaan isaa addunyaa guddoo qabaachuun jireenya gaarii jiraadhaa jechuudha. Fadata jechuun hiikkaan isaa garaanis lafaanis bal'adhaa jechuudha. Daraara jechuun hiikkaan isaa horteen teessan haa babal'attu jechuudha. Walumaa galatti marsaaleen sirna gadaa Ituu kana fakkaatti. Odaan muka biraa irraa wanni adda isa godhu hedduudhaatu jira. Odaan baala hin buufatu, bonaaf ganna jiidhaadha. Bakka odaan jiru bishaan hin dhabamu. Mukni fedhe yookaan citaan hundi jalatti mayuu ni danda'a. Gubbaa firii qaba. Qaamni odaa yoo dhayan aannaniif dhiiga qaba. Odaan bifa hiyyeessaatii fi bifa sooressaa qaba. Akkasumas bifa jaarsummaa qaba. Odaa madda odeeffannoo gaaddisa hayyoota yaa odaa bultumaa cayaa Oromoota. Heerri Oromoota si jala guutame tanaaf maqaan kan kee gaarii moggaafame. Abadan hin badu seenaan kee saamame. Abadan hin badu seenaan kee saamame. Kabajaa sirna gadaa'itu ummanni Oromoo aadaa bal'aa qaba. Akkuma aadaa isatti bakka jireenya isatti ayyaanaa fi sirna gadaa gaggeeffata. Kanaaf Oromoon Ituutis odaa bultum jalatti walgahanii waggaa 8 sirna gadaa isaanii gaggeeffatan. Gosti Oromoo Ituu tan odaa bultum kana jalatti sirna gaggeeffattus gosoota armaan gadii kana. Isaanis Baabboo, Gaadullaa, Elelle, Alga, Waayyee, Addaayyoo, Arroojjii, Gaamoo, Baay'ee fi Qaalluudha. Tanaaf haa ta'uutii odaa bultum kana jalatti gosoonni Oromoo Ituudhaa kan Goojjoon jaaramtuuf gosa 8. Tanaaf abbaan gadaa hoggaa odaa bultumitti sirni gaggeeffamu. Okolee 8 neere, okkotee 8 neere, korma 8 neere, killa 8 neere, ciicoo 8 neere, haqaaraa 8 neere, siinqee 8 neere, dhibaayyuu 8 neere. Akkaataa kanaan sirna isaanii gaggeeffatan. Hubadhaa odaan bultum dalagaa 2 qaba. Tan duraati odaa heeraati. Odaan bultum odaalee afran Oromiyaa keessatti argaman irraa wanni adda isa godhu odaa heeraa ta'uu isaati. Odaaleen afran hafan seerotaatu jalatti fooyya'aa ture. Ammas odaaleen afran kun dhaddacha malee gulantaa hin qaban. Odaan gulantaa mambultii fi heeraa qabu odaa bultum qofa. Odaa bultum jalatti heerri gulantaa argatee itti lallabame. Odaan bultum odaa Oromooti. Maaliif yoo jenne heera takkaan argatiin Oromoon jalatti waan argateefi wixinee heeraa kana kan qopheessee raggaaseef Oromoo Ituudhaati. Kan lammeessoo odaan bultum kan Ituudhaati. Akkamiin kan Ituu ta'e jechuun keessan hin oolu. Odaan bultum sababni kan Ituu itti ta'eefis Ituun itti gadoomte sirna gadaa isii jalatti gaggeeffatti. Odaa kana jalatti baalli osoo hin taane halangaa wal harkaa fudhatti. Akkasiin guyyaa heeraa kan Oromoo ta'e guyyaa sirnaa kan Ituu ta'e. Akkuma Oromoota kaanii waggaa 8 gaggeeffama. Bulchiisa isaa itti wal jijjiiree nageenya isaa itti lallaba. Jiddugala diinagdeef siyaasaa Ituudhaati. Waa'ee odaa bultum akkasumas seenaa Oromoo warri jallisaa turan hedduudha. Waa hedduu odume jaan agarru callifnee deemaa turre. Ammaan booda garuu hin callifnu. Odaan bultum akkuma odaalee Oromoo kanneen biroo waltajjii mambultii heeraa kan Oromoo hundaati. Mambultii heeraa jechuun afaan alagaatiin Constitutional Conference jechuudha. Wixinee heeraa kan qopheesse Ituudha. Mambultiin kun odaa fi darrabbaa bakka jedhamutti gargar bahanii mambultii ta'an. Mee mirrigaa kana caqasa. 4 odaa bule, 5 darrabbaa bule. Darrabbaa gaafa heera hayyuun hasaasaa bule. Mirrigaan Ituun bakka lamatti wal qoodee wixinee heeraa irratti marii
gaggeessite kun dhaamsa guddaa of keessaa qaba. Sababni isaatis manbultii heeraa kan darrabbaatii fi manbultii heeraa kan odaa bultum jalatti addaan wal qoodanii waa'ee heeraa irratti mari'atan mirga kana keessatti jidduu isaanii deemanii dhaamsa dabarfachuu isaaniiti agarsiisa. Gulantooma heeraa Oromoon malkaatarraa muudura seera malee heera hin qabdu, ala malee gulantaa hin qabdu turte. Seenaa Oromoo keessatti yeroo duraatiif kan heerri tumamee seerarraa olaantummaa fudhate manbultii odaa bultum yookaanis malkaatarraa moo kan amma namoonni hedduun odaa bultum jechuun beekaniin kanatti. Maqaan odaa bultum jedhamu kun maqaa bakka manbultii seeraa ta'e qofa ilaalla. Bakki wixinee heeraa uumaa itti wixineeffamte odaa miti darrabbaa fi garbii guuraati. Gaafa odaan bultum kabajamu ituun mirriga roobsaa odaa fi darrabbaa idduu deemuun ni beekama. Heerri mana bulee seerri ala bulee ituun gaafa wixinee heeraan qopheessu mana 8 ijaaranii gulantaa gubbaa dhaabbattee hayyuun takka takkaan heera tumame lallabaa halangee dhukkaasaa murtiin godhame. Haa ta'u malee akkuma odaalee Oromoo hunda wixinee ituun qopheesse irratti Oromoota kutaa hundaatu qoodarraa fudhate. Keessumoonni wixinee raggaasisuuf dhufan gariin gara odaa deemanii seerarratti hogguu mari'atan, gariin darrabbaa deemanii heera uumaa kanarratti mari'ataa bulan. Bulchiinsa sirna gadaa itu seenaa keessatti takkaa Oromoon itu Oromoota naannoo wajjin abbaa gadaa tokkoon bultee hin beektu. Odaan bultumis abbaa gadaa itu malee kan gosa biraa takkaa keessummeessee hin beeku. Garuu guyyaa heeraa abbootii gadaas ta'e uummata hundaa'u walqixa keessummeessa. Maaliif jennaan giddugala heeraa waan taateef. Hayyuu odoon taane saamtonni seenaa fi jalliftoonni seenaadhaa yeroo ammaan tanaa waa'ee Oromoo ituu fi sirna isaanillee ukkaamsuuf wixxifataa warri jiru baay'achaa jira. Odaan bultum bakka heerri Oromoo itti wixineeffame, bakka sirni gadaa Oromoo itti wal harkaa fuudhame, bakka seenaan dhugaa itti gaggeeffame, bakka hayyuun itti oomishame, goonni itti leenjifame, bakka qabsoon irraa maddee fi hayyuu wal farqaan itti wal dabree gaggeesse. Oromoon ituutis akkuma Oromoota biroo gumaacha Oromummaa keessaa gara hundaan qooda olaanaa qaba. Garuu maaf dhugaan isaanii dhokate seenaan ituu saamamee warra biraaf laatame. Cubbuun irratti goobdee carcar gubbaa dhiichifte. Maaliif laata? Kutaa itti aanu keessatti wajjin kan laallotaa. Kutaan lammaffaan itti fufa. Barreessaan Mucee Ahmad Mucee. Gurraandhala 26 2019 biyya Masrii Kaayiroo.